Iluu Abbaa Booraa aanaa Billoonophaa keessatti namoonni nagaan lama waraana bilxiginnaan ajjeefamuun dhaga'ame. Gabaasa qindaa'eef Jaalbooree Addunyaa. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Billoonophaa ganda Jaatoo jedhamu keessatti amajji 16 2026 waraana bilxiginnaa ajjechaa suukkanneessaa raawwachuu jiraattonni gandichaa arrata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Bifuma kanaan namoota maqaan isaanii Muustafaa Taamiruu Tolaa jedhamu ganda Jaatoo keessatti ajjeesuun guyyuma kan ganda Qaraa'oo Maaramii keessattis Malkaamuu Gazaanyi jedhamu irrattis badii seeraa tokko malee sababa oromummaa isaa qofaan yakkuun jaalala uummanni isaaniif qabu uummata gandichaa mufachiisuuf jecha lubbuu dhala namaa gatii dhabsiisuun rasaasa roobsuun ajjeesan jechuun jiraattonni gandichaa arrata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni gandichaa addeessanitti guutummaa aanichaa keessatti gochoonni waraana bilxiginnaa uummata nagaa irratti raawwatu kan daangaa darbee fi namoonni waraana bilxiginnaatiin shakkii ajjechaan irratti raawwatamuuf imala karaa dheeraa akkasumas hojii irratti bobba'uuf danqamuu miira gaddaan ifoomsanii jiru. Godinicha keessatti ajjechaa lubbuutiin cinatti saamichi maallaqaa uummata irratti raawwatamu nagahee seeraa tokko malee sababa uumanii hanga fedhii isaanii uummata irratti muruun saamaa jiru jechuun itti dabaluun ibsanii jiru. Bara bulchiinsa Koloneel Abiy Ahmed keessatti oromummaan yakka ta'uun sadarkaa uummanni baadiyyaalee garaagaraa fi magaalaa waraqaa eenyummaa isaanii agarsiifachuuf yaaddoo guddaa keessa jiraachuun ni mul'ata. Godina Baha Wallaggaa aanaa Saasiggaa keessatti waraanni PP uummata doorsisuu fi hidhuun dararaa jiraachuun ifoome. Jaal yaadannoo Oromiyaa waan qindeeffate qaba. Godina Baha Wallaggaa aanaa Saasiggaa gandoota garaagaraa kanneen akka Horawaataa bakka addaa 8ffaa magaalaa Angar magaalaa Baloo fi Keenaafi keessatti amajjii 19 2026 waraanni murna maafiyaa PP maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun uummata doorsisaa turuu fi gariin qabuun gara mana dararaa sirnichaatti darbachaa turuu jiraattonni bakkichaa dubbisnee arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Namoota ammaaf maqaan isaanii guutuun nun qaqqabin jiru hedduu hidhuu fi doorsisa daangaa darbee afaan qawween nutti dhaadataa jiru kan jedhan jiraattonni bakkichaa dararaa sirna dhableeyyii waraana bilxiginnaan filannoo jireenyaa dhabuun danqamuu bobbaa fi galli isaanii haala yaaddessaa keessa jiraachuu dubbatu. Tibba darbe aanichuma ganda Horawaataa bakka addaa Shembelee jedhamuun waamamtu keessatti waraanni Impaayera Itoophiyaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobbaafaman manneen jiraattotaa 2 gubuu fi uummata reebaa turuu kan isiniif gabaasne yoo ta'u ammallee dararaa fi reebichi ulfaataan akkasumas maqaa nuti keessaa hin qabne nutti moggaasuun nu doorsisuu jabeessanii itti fufanii jiru jechuun jiraattonni dabaluun eeraniiru. Araada uummata nagaa ajjeesuu kanneen qaban keessattuu dhiiga ilmaan Oromoo qulqulluu dhangalaasuu qonnaan bultoota jiruu fi jireenyi isaanii qonna irratti hirkatee jiraatan irratti saamicha raawwachuu dargaggoota qaroo Oromoo ta'an jumlaan achi buutee dhabamsiisuun gariin gara mooraa waraana Impaayera Itoophiyaatti guuruun irbaata rasaasaa gochuun walumaa galatti sabni Oromoo lafa isaa irraa akka hin jiraanneef jecha lafee isaa cabsanii duguuggaa sanyii raawwachaa jiraachuun ergamtoota sirna nama nyaataa bilxiginnaa dhugaa gonkumaa haalamuu hin dandeenyedha. Lixa Shaggar aanaa Baakkoo Tibbee keessatti saamichi ulfaataan waraana bilxiginnaan hawaasa nagaa irratti raawwatu hammaachuun dhaga'ame. Jaalwabii biyyaa dabalata qaba. Godina Lixa Shaggar aanaa Baakkoo Tibbee bulchiinsa magaalaa Baakkoo ganda Gooroo jedhamu keessatti amajjii 2026 waraannii fi kaadiroonni bilxiginnaa hawaasa nagaa irratti tooftaa saamicha haaraa maqaa ijaarsa gandaa jedhu baafachuun uummata guutuu mana jireenyaa isaanii keessaa gadi yaasuun goolaa akka turan jiraattonni bakkichaa ONM'tti himaniiru. Akka jiraattonni bakkichaa nuuf ibsanitti jiraataan gandichaa hundumtuu dirqamaan qarshii ijaarsa gandaa kaffaluu akka qabuu fi namni qarshii itti murteeffame kana guyyaa jedhame ittiin kaffallee mana hidhaatti darbama jechuun hawaasa nagaa doorsisaa akka jiran ibsuun uummanni waan kaffaluu hin qabne yaaddoo hamaa keessa akka jirus itti dabaluun eeraniiru. Akkasumas jiraattota gandichaa warra harka qalleessaa fi warra qabeenya qabu jedhan bakka lamatti qooduun qarshii irraa funaanaa jiraachuu ibsuun warra harka qalleessa ta'an irraa qarshii 500 fi warra qabeenya qabu jedhaman irraa immoo qarshii 2,000 hanga 3,000 irraa funaanaa jiraachuu dabaluun addeessaniiru. Bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaatti loltoonni bilxiginnaa gocha sobaa yakkanii uummata reebuun himame. Guutuu gabaasichaaf Jaal Kennaa Sabaa. Bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa Araddaa Harallaa ganda Xaabiyaa jedhamutti guyyaa har'aa qunnamtii waraana bilisummaa Oromoo qabdu jechuun ergamtoonni bilxiginnaa mana maatii tokko caccabsuun maaticha guutuu reebanii biraa deemuu jiraattonni gandichaa ONM'tti himan. Namoonni reebaman maqaa isaanii Jamaal Ammee, Osaamaa Jamaalii fi Aadde Misraa Shaafii kanneen jedhaman yoo ta'an abbaan maatii kanaa reebichi itti cimuu irraan kan ka'e mana
mana yaalaa deemuun yaalamaa akka jiru maddeen itti dabaluun addeessanii jiru. Akkasumas bulchiinsa magaalaa kanaa Araddaa Koortuu jedhamu keessatti lukeeleen biltsiginnaa kunneen tokkoon mana hawaasaa irra deemanii maqaa deeggarsa milishaa jedhuun midhaan kiloogiraama 5 fi qarshii 180 dirqamaan uummata Araddichaa maraa saamaa jiraachuu jiraattonni dubbisneetti dabaluun ONM'f ifoomsaniiru. Israa'el daangaa Siiriyaa fi Libaanos bakka 4 irratti boombii darbachuun kibba Libaanos keessatti 2 ajjeeste. Dabalatasaaf Jaal-Irbuu dhugaa. Israa'el haleellaa kibba Libaanos irratti raawwatteen yoo xiqqaate namoota 2 ajjeestee 20tti kan siqan madeessee hordofuun bakkeewwan qaxxaamuraa 4 daangaa Siiriyaa fi Libaanos irratti haleellaa raawwachuu ishee ibsuun bakka kana Hizboollaan meeshaa waraanaa seeraan alaa daddabarsuuf itti fayyadama jetteetti. Jeequmsi Israa'el yeroo dhiyoo roobii darbe mudate kun kan dhufe yoo ta'u Ameerikaan giddugaleessaan dhukaasa dhaabsisuun lola waggaa tokko ol loltoota Israa'elii fi Hizboollaa gidduutti bara 2024 Libaanos keessatti geggeeffamaa ture xumurtus Israa'el irra deddeebitee cabsitee turte. Amala aggaammii irra deddeebiin mul'atu kun Israa'el dirqama waliigaltee diinummaa dhaabuu irraa madde kabajuu diduu ishee irra deebi'ee mirkaneessa jedhan pirezidaantiin Aayoon. Haleellaa qilleensaa Israa'el kibba Libaanos magaalaa Qanaariix irratti raawwatteen yoo xiqqaate namoonni 19 madaa'u ministeerri fayyaa Libaanos beeksise. Dhaabbanni oduu biyyaalessaa mootummaan bulchu akka jedhetti xiyyaaronni waraanaa Israa'el gandootaa fi magaalota kibba Libaanos hedduu keessatti argaman irratti boombii darbachuu isaanii ibsaniiru. Ibsi waraana Libaanos haleellaa Israa'el kan gamoolee fi manneen siivilii irratti xiyyeeffate abbaa biyyummaa Libaanos ifatti sarbuu fi waliigaltee dhukaasa dhaabuu jechuun balaaleffatte. Waraanni Libaanos akkasumas haleellaan akkanaa karoora hidhannoo hiikkachuu Hizboollaa kan qaama waliigaltee dhukaasa dhaabuu ture xumuruuf tattaaffii waraanni godhu gufachiisa jedheera. Haleellaa Israa'el sadaasa bara 2024 mallatteeffames Libaanos keessatti lubbuu namoota 350 ol galaafate gidduu Hizboollaa waamicha meeshaa waraanaa isaa dabarsee kennuu diduu isaa lakkoofsi namoota lubbuu dhabanii AFP irraa argame ni